sanirraan ammootiin hanga dandeetteen saba kanaaf ammootiin dubbataadha jirta. Hanga dandeetteen saba kanaaf sagalee ta'aa jirta. Garuu bakka itti na kabajju qabdaatillee jaalattee osoo hin ta'in dirqiidhaan na kabajja bakka itti na kabajju qabda. Anis bakka itti si kabaju qabda. Bootaa walii kennaa deemu. Yoo nuti bootaa waliin kennin namni nuti nu laalu namni ammootiin nuti fuuldura isaa jirru waan gaarii nurraa baratuu qaba. Yoo nuti walitti deebinee kabajaa waliin godhin ummanni ajala jirullee kabajaa nuun godhu. Kana waan ta'eef waa lama walitti qabna. Sabummaa walitti qabna, islaamummaa walitti qabna. Islaamummaan alan tarkaanfan sabni Oromoollee safuu qaba, aadaa qaba. Shari'aadhaan alan tarkaanfan. Nama shari'aadhaan ala tarkaanfate shari'aa rabbii ittiin. Sanuu bifa ammootiin jaalalaatiin ittiin malee sodaachisuun ittiin himu. Haqa rabbii dubbanna haqarra jira. Amma gaa'isiriin jedhu. Obboleessi isaanatti dhufee. Meeqa gaa'isiriin jedhu. Obboleessi isaanatti dhufee waliin haasofne. Waliin haasofne numa mara gubate. Viidiyoo sana yoo arge anuu gubadhe. Namni sheekaa ofii dhageeffatu noon ta'u. Mee isin dhageeffadhaa akka beekaa kennaa tokko nu dhageeffadhaa sheeka. Ayyee amma fixanne kanarraa fudhadhu kaa. Nagaafattee addaan na dhaabdani. Taatee kanarraa fudhadhu kaa. Yoo amantii keessa wallaalaan dhageeffatina wallaalaan gaafii nama sheekaa gaafatuu danda'uun jiraatte sun waan isinii godhuun qabu yookiin na dhageeffadhaa. Ani rakkoo miti. Ani karuma abbaan oofetti nama hojii deema bishaan gabaata irraati. Kan isiniin jedhu sheekaa kiyya. Ayyee. Kan isiniin jedhu. Mucayyoon hin hattee jettan. Gara amantiitiin nama waa hate harka irraa muruutu jira. Namichi kun milishaadha. Seera Itoophiyaa keessatti nama hatee karaa ammaneef isin jettan saniin harka irraa muruun hin jiru. Hin hidhama. Seera Itoophiyaa hiitetti itti murtaaya. Mallaqas taatu firdis taatu itti faradama. Qaamni seeraa kuni seera Itoophiyaa kan osoo hin godhin seera isaanii cabsee mucayyoo akka nama buutii argeetti lafatti tume. Kan isin jechaa jiru. Irraan aansee ijoolleen naannawa sanii tun kiristaanaa dagge aragee jiran sirrii godhee jiran. Inni kun immootu namnummaan sunuu dhiiraa jedhanii uffata akkasii dhiira biraatitti uffisanii waraabanii gadhiisan. Wanni kun argine sanillee. Argine sanillee walumaan. Kan isin jiraa jiru malee antuffii nama kamiyyuu qabu. Amma na dhagayi kaa. Dhimma kana kalee dhagayan viidiyoon arge. Akkuma argeen anuu viidiyoo waraabe aaree. Dhimmi islaamummaa si laallata ana laallata. Islaamummaan ala hin jiraan. Diiniin ala hin jiraan. Diiniin ala ammootiin daqiiqaa takka sekontii takka jiraachuu hin danda'an. Sababaa diinii jiraan. Namni diiniin nutti dhufe sarara diimaa. Abba fedhe haa ta'u mangistii haa ta'u. Maaliif haqa san itti himte diinii keetiif mataa ol qabatte. Diinii keetirra jiraatta. Diinii jiraataa jirra. Diiniin kenna yoo tuqame ammoo sarara diimaa. Wanni sanii achi hin jiru. Nuti lubbuu caala jaalanna ilmaan kenna caala jaalanna. Diinii nabii kenna. Kalee akkuma nama tokko aaree tureera. Na fudhatte. Maaliif sanirraan wanni kun ammootiin dubartii. Dhiiraaf dubartiin tokkoo miti. Dubartiin dubrummaa ta'uu qofaaf dubartii ta'uu qofaaf kabajamuu qabdi. Dubartima ta'uu qofaaf akkuma sahaabaan nabii sahaabaa ta'uu qofaaf sadarkaa guddaa qaban durbuma ta'uu qofaaf sadarkaa qaban kabajamuu qaban takka jedhe. Amaana ammallee. Lammees Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam jaarti mateetu akka sayyinni gabricha garafutti hin garafin jedhe Rasuulli Rabbi akka sayyinni gabricha ufii garafutti hin garafin jedhe. Akkaan. Maarree dubartiin nu biratti amaanaa garafamuu qabdu sirrii dhuga lama jedhe. Sadeesso. Ilmi namaa ammootiin badiin isaa ilmi namaa kunuu akka itti kabajamu qaba. Sadarkaa qaba. Namni maanguddoo fi kun tokkoo miti. Maanguddummaa isaatiif kabajuun dirqama. Ulamaa'ummaa isaatiif hayyummaa isaatiin kabajamuun dirqama. Walumaa galatti namni namummaa isaatiin ni kabajama. Garuu keessatti ammootiin namni gurguddaan qadrii qabu ka akka ulamaa'ii ka akka maanguddoo kabajamuudha qaba.
bifa ammootiin isatti haasaaniin tujira maanguddollee ulamaa illee hayyullee akka xiqqaatti haasaanitti maanguddootti naasayan akka ammootiin dargaggeessatti haasaanitti ulamaa itti naasayan badima yoo ka balleessu taatu namni martuu ni balleessa namni badii irraa qullaa ta'e hin jiru dhiiras ta'ee dubartis ta'e maarree yakka kana nuti nama tokko hin jibbine yakka isaa kana jibbine malee nuti nama tokko hin jibbinu ilaalchi isaa yoo badaa ta'e ilaalcha isaa kana jibbine malee ilaalcha isaa sanirraa yoo deebi'e badii isaa sanirraa yoo deebi'e obboleessa keenya abbama fedhee haa ta'u amantaa fedhee haa qabaatu maaliif jennaan islaamummaa teennatu waa hunda nu barsiise akkatti yahudaa waliin jiraannullee akkatti nasaaraa waliin jiraannullee nu barsiifte shari'aanaan alan dabrinu shari'aa keessatti jiraannu shari'aaf jiraannu akkasi inni sadeessoo matammaan jalaabiibaa kun jalaabiibni kun qadrii qaba islaama biratti mallattoo hawaasa islaamaati nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaala ammootiin gara hajjii deemtu wareega gara hajjii deemtu gara beeytii deemtu chaabbaa itti godhan chaabbaa maaliif jennaan akka namni ilaalee karatti irraa garuuf yoo baddellee akka namni deebisuuf shiftaan nama zarafuu ka duniyaa namaa fudhatu gaala sanin tuqu gaala chaabbaa qabdu wareegamtuu gara beeytii deemtu maaliif jennaan rabbiin an dhiisu jedha ammoo sha'aa'ira islaamaati jedhe waan rabbiif wareegamuu deemtu rabbiin an dhiisu jedhe maali kun shi'aara islaamummaati mallattoo islaamummaati kabajaadha qaba nama dhiisii gaalli chaabbaa qabu ka ammootiin wareegni gara beeytii deemtu kabajaa qabdi shiftan maan fe'entu yoo baddallee hin deebisan akkuma san jalaabiibni illee siimaa islaamaati mallattoo islaamaati akkuma san ammas ammootiin uffannaan poolisii qaamni seeraa godhate sun uffata ammootiin qaama seeraa beeysisu wanni nuti seerallee ni kabanya uffata sanillee ni kabanya namnummaan fedhe ammoo uffata san godhatee nama dhayii jechuun seera keessa hin jiru seeruma kamii keessa hin jiru xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee uffata san godhadhu nama dhayii jechuun hin jiru nama yakke gara mana seeraa dhiyeessan dhugaa kanarratti walii gal garuu waa hedduutu ammootiin kalee dheengadda anaana fudhattee na aarsite waa sadin na aarsi durba ta'uu ammas ammootiin jalaabiiba sanirraan ammootiin garafamu akkan ammas ammootiin namni ammootiin tumu kuni uffata kana godhatee mucayyoo kana tumuun namatti dhagayama uffata kana godhatee mucayyoo tana yoo inni tume qaamni seeraa marti akkana jechuu miti qaama seeraa kana keessa beekatu jira kama namummaan si kabaju jira amantii teetis kasi kabaju jira garuu nama yakke tokko nama balleesse nama seeraan ala dabre seeruma jalatti deebi'a isuma seera eegu santu yoo seera balleesse seeraa bitamu gaafa inni seera balleessee jedhe uffatuma san irraa baasanii yakka isaa san mana hidhaa galchan seerri akkan nama maraafuu qixa tokko ol kaasee abbaa qabeenyaa hiyyeessa gad hin buusu kuni qaama seeraa ammootiin hin jedhee kuun ammootiin kaan hin jedhe waan kana ta'e dhimmi kun qaleena aarsee irraa dubbadhaadha ture garuu booddee namni tokko waa dubbatuun dura shari'aan teenna ka jettu yoo waa galan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanti haaromni yoo ka dhuftu taate namtichi waan haarawa sanitti dura fiige akkuma dura fiigeen keessaa gala jedhan namtichi suuta deebe kaayoo sanitti gaya jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maarree akkuma kalee ammootiin atillee gara biraa hubatte anillee hubadheetiin diinii kanaaf quuqamee matama dubartii ta'uuf quuqamee uffata saniif quuqame har'aan tana ammoo namni waa hubataa waa qorata wayirra gaya wanni argame kun akkamii jechuu ni hubata ilma namaati taateen ka ta'amte ammoo magaa numa biratti kanuma biraa dhiisaa ka biyya biraatu namni qorataa jira har'a viidiyoon olii gadi deemu viidiyoo dhiiraa fa'a dhiira itti godhanii fa'a argaa jirra atis argite anis arge gariin dhiira jedhe gariin dubartii jedhe gariin ammootiin waan ji'a afuriiti jedhe gariin bulii sadi booda jedhe haqiiqaan dubbii ammoo
kallattiidhaan abbuma gocha san raawwaterraa yoo hubattanoo kallattiin bor dhufaa jira. Obboleessis magaala Maroobee kana keessa jira. Istiidiyoo kiyya dhufee na haasoysiise. Silkii isaa waliin illee ni haasoy. Abbaan moobaayilii irraa fudhatamellee ni dhufa. Gurbichi ammoo taatee kana dalagallee ni dhufa. Obboleessi isaallee asuma keessa jira ammoo tiniin ni dhufa. Akki inni natti himetti obboleessi isaa taateen kuni wuma bor arguu jirtanii baru wuma ammoo tiniin bor arguu jirtaniin ariifannuufi. Taateen kun 2000 bara waliin lakkoofsa waliin jiru. Ji'a waliin jira. Bara 2014 keessa waggaa lamaan har'aati. Viidiyoon ka gadhiifame naan jedhe bulii sadii eega gadhiifame naan jedhe. Garuu taateen kun waggaa lamaa dalagamee jedhe. Magaala Madambal keessatti dalagamee jedhe. Mucayyoon tun moobaayila nama jalaa fudhattee jedhe. Qaamni seeraa itti dhufee jedhe. Uffata jalaa biibaa godhattii jedhe. Islaama moo kiristaana jedhee gaafate. Gariin namaa islaama jedhaan yogguma sanuu gariin kiristaana jedha. Garuu mucayyoon tuni akka obboleessi kiyya naa himetti ka inni dha'e suni asirraa masqala qabdiidha jedhe. Maraafuu jedheenan obboleessi kee magaalaa Roobee